Anka sinjad. Namni akkasitti waliin haasaa bulte sun eenyu? Nam takkilee hojii naasa. Eenyu ati dhiira akkami kanarratti dhiirati jaalattu? Leesh? Ani moo astaghfirullah samaal taate maal shakki taanii? Eenyu waliin haasaa bultee? Obboleessi kiyyaan dubbisu jira hoolaal kayoor shakkitellee. Obboleessi kee wajjin saa dila sana akkasitti haasaa bulte? Yaa booy nam takka dubbisellee beeku obboleessi kiyya tokkicha amri ilaaluun taa'e immoo waan akkana kana taa'e sitti meen? Maalin godhe immoo maal taatati maal shakkite? Maal anarra maal dhabde maal? Maal sitti irrate qoy? Dhageeffadhu nam takkalee dubbisellee beeku namallee dubbisuun beeku ani si maleedha ammoo keejeksi dubbisan obboleessi kiyya sanuu hin turreeni. Maal taate shakkii tana dhiisi maal akka narraa shakki taate maalin qabamee maali? Atamma namni si dubbis takkollee jiru karaa takkollee jiru obboleessi kiyya tokkicha malee. Karaa warruu teenna sayyoo deeman nam tokko sin dubbifne? Nan dubbifne. Taa'e immoo si hoyee taa'e. Ati taa'e. Akkamitti si amaluu danda'ani mee? Na shakkiin yaaboo na shakkiin ani tun jaartii teeti na shakkiin maal taate sa? In amanu akkam? Maal taate duuba akkamitti si amansiise mee maal godhati si amansiise mee naayim mee maal feete akkam feete mee naayim. Taa'e immoo si hoyee. Ani kana durallee dhiira waliin si dhaabattee haasoftu si argee si qabe. Anaata namoo. Duuboo. Ay namni yoo karaara salaamu alaikum naan jee duuba nin callisa nin nusa halaas akka nama gurraan qabne titeetiin dabra hay maal taate boomati maal taate. Maaliif na dubbiftan jettuuni? Yaa booti maraatuun si jira saniif astaghfirullah jii tasgabbaay ta'e ati huccuu tanaa fi shakkinati. Ana dhiisi aniin tun jaartii teeti nama warra dubbisuun dhorkaadha. Nama dubbisuun dhorkaadha. Nama ammoo waan biraa akka biraa hin goran. Na beektaatu maal shakkiin dillitu noo isaa sodofte maal si ganna qabu jira sammuu ta'e tana keessa. Guyyumarraa akkan si shakkuna godhaa jirta. Gaafan si qabe immoo beekadhuun lubbuu si baasa. Samaal teessa. Maaluma shakkasa inni? Eenyurraa na shakkame eenyurraa na shakkame ani eenyuun dubbisee na shakkanni. Bismillah samaal teerra. Busaameen. Fayyadai maal boo dubartii wayna seete? Maalin balleessa baabdi? Maalin balleessinaan jetta? Karaa asitti mootummaa tositti sii baasi si fakkaate? Hin agartuu kana midhaan irra deemtee dhufta? Asiin qe'ee namaa ta'uu sirraa gale? Abbaabdi bara akkam bultan siin jaageetumaan asiin dabruu fade malee waan biraatiin. Akkaan itti bula siin nagaafata nageenyi mana kee hin bulini. Abbaabdi kanan jiin kaanuti ollaadhaati maal rabbi si godhe? Ollummaan ta'e haa baddu. Arraboodaas karaa kanatti si argee miidha si cabseetiin mana hidhaata. Laal yaa abbaabdi kinji an miila qiyyaan na cabuun fadhu. Atilleen akka miila na cabsitee mana hidhaa teessuun fadhu. Rabbi nageetti yaa teessu. Harkanatti ol kaafta? Laa naas nagee rabbi haa godhu sis rabbi nagee haa godhu. Deem nageenya dhabeeti. Ooruu namarra deema kuni. Dhumtuuwwan. Mee arraboota karaa kana naa deemu. Lubbuu isaa baasetii mana mootummaa taa'u ofirra. Maal karaa maal deemu fi jaartii namaa ilaaluuf si deemanii maali uummata akkanaa na garreeru. Jaartii namaa osoo hatanii fixanii amma jaartii xiyyaaf deema. Mee karaa kana mee karaa dhabaaf karaa kana deemaa dhugaa jaartii ilaaluuf deema. Lubbuu isa baasaa akkam. Isin haa deemu amma karaa kana dhiiraa inni karaa kana haa deemu mee. Abbaabdi akkam bulte nagaan hin bulinati odoo isin jirtanii odoo namni akka keessanii kun jiru nageenni eessa jira maal taate abbaabdi ija kanas keessa odoo yaase astaghfirullah alazim maal abbaabdi ganda wajji wal loltemu ganda kiyyaa maaltu si gahe inumaa usii ganda na gaafata
mee karaa kararra yoo deemtan ana mootummaa na seetaniisi maalisi hiyyaatti xiqqishu maalisi na godhon midhaan kan laaltee nagartu mee atuma akkana jedhi laalime midhaan kan akkamitti maal rakkoo jira rakkoo yoo jiraat inti migaa yoo ganda wajjin illee wal lolta wal sin araasine yoo ganda mo'achuu illee dadhabde dhageetta yaa tolosa warri keetu waa sitti argeetti tolosa si baase har'a booda nuti torma namaa ollaa ugaa sitti ma dhagaye har'a booda karaa kana deebite miila sirraa mureetiin mana hidhaa ta'a mana hidhaan sodaadhooni baabdi namuma akkasii fakkaattaa ugaa hadhuma karaa kanaan bahee hadhuma jecha kana naan jechuu keessatti isin mana hidhaa namuma sodaanne fakkaattu rabbiin nageenya isiniif haa kennu. Ati immoo nagaa isin kennin deemi. Maala boo namichi ni maraate. Ilaa uummanni natti wal bareetee dhufe. Ajaa'iba kuniyyuu siilan harkaa baasuu deemanii badaatii jaartii. Miiqo karaa kan haa deebi hooma isaan narraa fedhanii ilaalee nin gaafadhaa. Fachumee waan isii godhuu deemu karaa kanatti wal agarraan isin karaa kana kutanii wal mari'atanii numaayyuu jaartii namaa qaata jaartii namaa hatanii armatti yaaddeemani. Maaligaa maates hojiin hojjettu. Saame godhu tatoo wanni kabaju yeroo bara asitti karaa kan isoon deemaa jiru abbaan abdii karaa kanatti na qabeeti bara. Abbaa abdiiti. Naannolee waamuma kana naan jedhaa boo akka malee na godhee na gadhiise. Sillee ni qabee. Ayyaa si qabee bichaadhaa boo qabee na daddarbee na gadhiise boo akka malee na godhe. Ajaa'iba immoo maal barbaada jaarsi maal ta'e ganamaanii waa dhugee gabbeesse walleen arranta. Lakkee boo jaarsi kun ni maraate malee fayyaa hin qabu jaarsi namni fayyaa qabu akkasii hin godhatu. Maraatuun ta'u warraan mul'attu wallee maraatu jaartii isa qabeensa. Akkam maraatuun jaartii ni jirti. Gattaa inaas siima. Maraatuun mee maraatuma jaartii kana naa himi. Jaartii irraa maraatee osuma deemu huccuu keessa dhumee meeqa jiru osuma huccuu isaa kana fira shakkaa'u jaartii dubbisu deemu inuma. Kun jaartii jala alla tafaa jee akkanuma nama shakkuu jira miti maal akka. Jechuun jaartiin naa jettu jaartii irratti akkamitti maraate. Hinaaffaa waan janni beektaa miti hinaaffaa maraatuu irraa miti. Hinaaffaa jechuudha. Namni karaa sana guutuu biru tarii akkuma waan jaartii isaa sanitti fakkaataa wallee akkasii fudhata. Namuma jaartii isaa qabee maasaa isaa keessatti ciibsu si'a jechuudha. Kana maraataa rabbiin nagaa isaa godhu. Amma karaa dalagaa deemnaa dalagadus. Ayyayyee boo kun isa marratti haa oolta boo. Maal taatee hoo maal sirraa badi maal taate. Maal taate naan jettaa? Akka maal taate maal sirraa badi mee naimi maal sirraa badi. Afachuu waan asin jedhu mucaa dheeraa as galu saniifi ollaa keenya galu kusan saniifi mucaa fokkata ollaa keenya kaas mana duubaa kana galu maali wanni isaa waliin qabdu ati natti himme. Wayyaa rabbi eegaltee shakkii ta'e ammaas moo ummata fokkota bareedaa maaltu sun akka kabaree fokkota kabaree bareedaati maaltu sun akka samaali shakkiin tun zaazaa shakkii maali. Hayi nan maraachiin kaate maali sammuu shirru naguru deemtaati khalaas ol deemte gaddeebisu ammoo shakkii ta'a. Ani wanni si fuudheefi haati mana teettuufi malee wanni ala keessi oofu maali. Ayi maaliin guru jiramee numaan taa'u jira gadi bu'u alatti naman salaamu namatti gadi bu'u khalaas nama ala teeteetiin taa'u jira maaliin balleessitu waan. Wanni oorruu teenya keessan deemaniif maali? Situ salaamtaa barsiisame kun asin deema bultee jedha kun asin deema bultee jedha maali bultee isaan na gaafataniif. Yoo jaanoo maali anaatu jeefi duuba. Maaluma ati maal waan barsiiftu qofa naa himi dafiiti. Yaa rabbi yee mucaa maraatee jira mee gattaa. Maal gattaa? Lubbuu kamiin gattaa? Gattaa ati haakima kee ta'u gattaa mee gattaa haakima sammuuti si geessa sammuun teeltu rakkina qabdi hoo gattaa ol deemtu gaddeemtu ammoo shakkitaa namni os dubbisan anuma. Nama dubbisan jettee hayyeen dubbifnu namatti gadi hin beekne gadi hin baane hayyee duuba akkamii taaree. Egaa akkas taate egaa ati naa himuu diddee ijoollema saniin gaafadhaayyuu. Ijoolleta? Warruma kana oorruu teenya keessa deemu san ganama galgala maal akkasirraa qabaniin gaafadhaa dhufa qoe. Wayi mucaa nama maraate yaaboo gattaa namni si jaja gattaa immoo. Har'aan kan ammoo yoo maallaqa nuun kennine gonkuma hin dalan. Duuba dalagaa silaa bakka biraa ni harkannaa yoo tana dhiisne amma. Aboo kana nurraa dhiise aboo yoo maallaqa keenya guutuu hadhatti nuun kennine gonkuma hin dalan nuun.
dalagaa akkasii hunda lain dalagaa isa caaltu meeqa jira oo sana nagaafannatti dhiis. Awwa gaan dalagaan dhabin gaabbareessoo warni qabnaa ilmaan qabnaatitti dalagaa malee lafa taa'u. Awwa sana natti dhiisisin jedha sanaaf yaadinati. Akkasimi. Natti dhiis. Maallaquma keenya hadha nuuf fidu baanan dalagaa bakka biraa natti si. Khalaas rakkoon qabu kasaaraan eega dalagaan sirra taate. Anuma Sana natti dhiis. duraan dalagaan agarru geetiin bar sodaadhee irraa obsee taa'u jira baatii meeqa. Waan takka illee sodaatin. Waa takka. Yoo akka tasaa eegaa sirraa baane dalagaa nu dhabde yoo kam taane. Sana moo oolmaan akka rabbi nu godhe taana. Akkuma rabbiin jara kana maallaqa nu kannisiisu. Qofa du'aa nu godha waan biraa. Anamma hangaan dalagaa hoottu yaa'ina bilbilanii dalagaa tanarraa gumbe dalagaa biraa hangaan seenutti amma kaatana gadhiisee biyya abbaa kiyya ilmaanarraa beelaamti. Jaran. Maali yoo? Inumayyuu akkana waan beekne godhattanii hariirummaan jaartiitii yoo waliin qabdan maali isinlee na dhoysite isin lameen keessa tokko jaartiitii waliin hariiroo qaba. Aboo nu jaartii hariiroo qaba. Isin lameen jira isin lameen keessaa tokko waan isin barbaada karaa san deemtan ganamuu San nu gaafachuu feete ammaati. jedhe fakkaata. An siin himne gurbaan sun maraatuu jaartii qabaa jaartuurraa maraatee siin hin jenne. Anaa maraatuu jaartii qaba. Haalaan sirraa mul'atti bara baabbi. Anaana nyaatte sareen. Anu dhiirummaatti yoo na tuffatten jechuudha. Kanaafuu dhiirummaatti isin garsiisuun qaba. Nu agarsiifta. Asumatti taa'e nu eegi. Ni deebina. Garam deemtu ree? Sodaattaniiti mi? Kootu baadiyummaa kee amma nu agarsiisa. Ardhallee ta'uu baattu guyyaa biraa isin garsiisuun kiyya nafuuti. Guyyaan biraatis. Guyyaan biraa yoo miree. Sodaattuu biddeen lama nyaattu. Guyyaa sanis sumaa garra.